أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آه برنامج كينيا هيكا قرآن في سورة نساء آية ترباتمي أفري هنگا ترباتمي سجلي جتشو سنة ديما يقول المولى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان Engedda hambarataa dhufnee dubbataa dhufe Qur'aanni waa'ee lolaa warreen karaa Rabbii keessatti lolanis akkasuma warreen loluu baatanis kana hundaa'uu dubbatee jira jechuudha. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم سلما مالو إسنيف سبت لا تقاتلون في سبيل الله يا بو كرا ربي كيستي لولو كرا ربي كيستي كان اللولي معلومات إسنيف سبت وما لكم لا تقاتلون سلماني في اللول جتو في سبيل الله كرا ربي كيست كتاب سر سجا كتابا تتوكني دي مثلا والمستضعفين أكسما warreen lallaafoo baasuu keessatti warreen lallaafoo baasuudhaaf harka mushriktoota warreen lallaafoo ta'an baasuudhaafis maaliif hin lolle eenyu warreen lallaafoon kun harka kuffaaraa kan jiran warreen kuffaartonni yeroo duraatiif makkaa keessatti gaafa godaansi dhufu yeroo duraatiif cinqiitu ture godaansi waytuma jalqabamu rasuulli sahaabotaan bahaa jedhe ofii immoo hin godaanne namni hundinuu gaa dhokateetuma dhokatee bahe hatta rasuulli Abuu Bakriinis dhokannaadhaan kan bahan Umar qofa jedhan Umar hogguu bahuudhaa seenu makkaa keessaa bahuu deemu lallabee seefisaa ol qabee seefiin koo ammallee akuu jirti waa tokko nyaanni namni na loluu barbaadu as bahe jedhee ree bahe jechuudha. warreen lallaafoo ta'anii warri kaan dhokatanii warri humna qabu bahanii godaananii kaan karaa Habashaa dhufe kaan immoo Madiinatti godaane jechuudha. warra dadda'iifa ijoollee fi warreen deemuu hin dandeenye manguddoo jara kana ni dhorkan jechuu akka namni hijiraan baan. Minar rijaali wannisaa dhiirotaa fi wannisaa dubartoota irraa kan tahan walwildaan akkasuma ijoollee irraallee kan tahan harka kaafirtoota irraa maaliif bahu akka bahanuufis maaliif hin lolle jedhee Rabbiin akka Abdallah ibn Abbas jedhu anaa fi haati kiyyallee mustadcafiin irraa taane jedhe gaafa sanaan ijoolleedha haati kiyya da'iifa alladhiina yaquuluun isaan nan sunu warreen harka kaafirtoonni godaanuu dhorkan sunu isaan kami alladhiina yaquuluuna warreen jedhan ربنا أخرجنا يا رب نباسي من هذه القرية جندك نرى يا رب نباسي الظالم أهلها ورّي جندك كان كاته هج جند ورّي سيدا أهلين سيدا نمني سيدا كافرا كان نرى يا رب نباسي دني ربي ساني كذا تنجج جند كافرا ونينا كفنجيسه ما تجرم بتني جند كافرا كان نرى أمني صحابوني بهودا فكس cinqamaa turan jechuudha. Ganda islaaminaa keessatti sha'aayira islaaminaa keessatti godhachuu dandeenyu. Uummanni haddaa biyya kaafirtootaa dhaquudhaaf sababa duniyaatiif biyya kuffaaraa Ameerikaas haa ta'u Awuroopaas haa ta'u meeqatti hawwuu jira. Biyya silaa keessaa godaanuun hasilaa haqaa meeqatti hawwa jechuudha. Hin ta'u biyya akkasiidhaa biyya keessatti dubartiin hijaaba uffachuu sha'aayira islaamaa biyya Awurooppaa Ameerikaa jechuun biyya sila haadha abbaa ofii gaafa isaan manguddoo ta'an kaddamtee haadha abbaa ofii kaddamuun kan gaafa keessaahuu gaafa isaan manguddoo ta'an laakiin gaafa manguddoo ta'an haatiniif abbaa keessi wajjin gatan maaltu kaampaasii maal jedhanii biiroo qabaatu jira jechuudha bakka achi geessanii achi keessatti kunuunfamu ilmaan gaafa guddatte ati guddistu mootummaatu nyaachisa mootummaatu gadda ilmaan keessa yookaan araqii isaa baasan farshoo isaa nyaata yookaan foon isaa karkarroo isaa nyaachisan isaantu guddisa jechuudha. Akka ati jette osoo hin taane akka isaan jedhanitti guddatti biyya kanaa keessatti hin ta'u dhorkamaadha. Subhaanallah yaa Rabbi jaan baas waan akkasiitu jira.
Kanaaf uummanni gaafa durii maal jechuu jira biyya islaaminaa isaanii keessatti gaggeeffachuu hin dandeenye. Yaa Rabbi nu baasii ganda kanarra. Awwaalimi ahluhaa. Ahliin isiidhaa waalima kan ta'e kaafira kan ta'e jechuu. Zaalimni asii kun kaafira jechuu. وجعل لنا يا رب نوغد من لدنك سبرا نوغد أفبرا نوغد ولي نوغد نمن نفر وجعل لنا نوغد من لدنك أفبرا نصيرا تمسا يا رب نوغد نمن تمسي بيك نرانو باس يا رب نوغد الذين آمنوا ورين أمنا يقاتلون في سبيل الله كرا ربي كيست لولن ورين أمنا مؤمن تني كرا ربي كيست لولن كلمة ربي القبودا والذين كفروا أمو ورين كفران يقاتلون نلولني في سبيل الطاغوت كرا طاغوتا كرا شيطانا كيست لولن جتولي وفي باب السورة مشركون فقاتلوا أولياء الشياطين إسنين مولولا قتاج جاللو شيطانا يوكاو أولياء شيطانا تيف لولا أولياء شيطانا جاللو شيطانا جتون كمي كفارتو تاجي نمني كرا ربي رنجر كرا رسول رنجر عليه الصلاة والسلام جاللو مالي جاللو شيطانا تيجو ورين قرآن في حديث جران فرقالين ترباتا ميسا دي كيسا ترباتا مي لا مالي جاللو شيطانا تيجي بهيرا كرا ور قرآن في حديث قال كسنا مالاتي جاللو شيطانا تيجو أولياء لما أولياء الشياطين أولياء الرحمن أولياء الرحمن جتو مؤمن توت أولياء الشياطين جتو ورين مو قرآن في حديث دي مؤمن ما دي جتو يا ربي جاللو الرحمن نقول إن كيد الشيطان من لشيطانا كان تأي ضعيفا لافا يوكا فشلها جتو عزان كانوا مؤمن توتا ألم ترى يا نبي محمد التي سلنجر إلى الذين قيل لهم غرا ورين إسانين جدمي وفو أيديكم حركة كيسان أبا أفكابا حركة كيسان للرا كوني أول أمري غافا إسلام النبي ومني مكان كيستي غافا أتي كيسا جرو جاهل ما كيسا جرو ججبور توري هرو مالي في اللولي لولا نوائي بجنة لا أما درا لولي نانه غيامني جدي رسول الله أرطوري جيجو كاناف أفكابا جدمي maaliif jennaan osoo dandeettiin keessin gahin gaafa kaatee lolte namni sin lafarraa si xaraga yoo kan ta'u ta'e si galee maslahaadhaan deema diin islaamaa jechuudha. Gaafa humni kee ittiin dandeenyoo lolli hin dhaabbata jechuudha. Amma fakkeenyaaf Falasxiin yoo ka fudhannu taane yeroo ammaa kana jihaada godhuun isaaniif silaanii hayyamaa hin hayyamu maaliif jennaan humni jaraa xiqqaadha. Amma lubbuun kuma kudha meeqaa kan dhume manni aakii manni barnoota masjiidni meeqa kan dhume sababaa maaliiti? Sababa seera islaaminaatiin alatti jihaanni godhame jechuudha. Kun hundi isaatu maaliif dandeettiin ittiin qaban kuffaartota waloloo. Kuffaartonni maal addunyaa guutuudha. Islaamni oo islaamni garii irra hedduun isaadhaa warra kaafirtoota faana deemu jiru jechuudha. Kanaaf jihaanni kan namaaf godhamu mootiidhaan. Mootummaan sunuu mootiidhaan kan godhamu sunuu gaafa dandeettiitti qabaatte jechuudha. Kanaaf rabbiin gaafa duraa muslimtoonni osuma jiran uumaa of qabaa dandeettiin ittiin qabdan Muhammad dura jedheen. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة دابا زكاة كندا فلما كتب عليهم وقم إسان الرتم مودر كما قرم القتال للي ما جرن إذا فريق ويتم سنة قرين إسان الرات فريق منهم قرين إسان الرات يخشون الناس يابون مسوداة كخشية الله أكا ربي سوداة أكا سودا ربيت المنا ما سوداة أو أشد خشية بل أشد خشية جد إنه ما هو جمس الرجبة خشية جمس صدات الرجبة رب الرصدات جد معليف كوني أمني كان كيت السببان أمتا يرو دراتيف رسول ربي هيا مكرتني مشركتو تلول رتي مكان كيسن هيا منين قدامني لكن gaafa immoo hayyamni ka'ee godhamuu fi lo'idhoomanii of duuba deebi'anii sodaatan jechuudha. Akkasuma sababaan ayataallee munaafiqtoota keessattidha. Osoo jihaanni dirqama hin godhamin islaama'anii ogguma dirqama isaan irratti immoo godhamee jibban jechuudha. Maal jedhan? Rabbanaa lima katabta alayna alqitaal. Yaa Rabbii keenya lima katabta alayna alqitaal. Maalumaaf lola dirqama nurratti goote. يروكان لولا أخرتنا هلا أخرتنا ما بودن نانسين إلى أجل قريب هانغك آتارو دي جون هانغا نتمجيو فني هم نكين يسدن ديتين كين يسون هندنو هانغا نوف مجتد ما بودن نانسين
والجري يا نبي محمد متاع الدنيا قليل جريني الدنيا دا واتك شما جريني الدنيا هنگم جراچو جچا بودنو آنستاني جتني يو شهيدمت يو شهيدو باتمو بوجو مرغانغلت كوني يهودان اللي جچا كان كيسة شارة كان يجرن جنا مال جدان رسول ربي عليه الصلاة والسلام وقوم مدينة انقبتي ودانو داف مال جداني هيغا نبي محمد دفه سانيمتي تكشو قدي ديمنا قل متاع الدنيا قليل جريني أنا تكود أجدين والآخرة آخرات خير الرجال خير على أما جريني الدنيا تكيجن سأو رسول الله حديث كيسة تهمني جرا فكيني الدنيا جرا أكنما يا بتي خرا ديمو أكنما هملا ديمو ثم ديمو بقصو دافا دونغمنان مكوهي جلد أكي واتك شورا فيك غنا أجرا كأي ديميتي جريني الدنيا هنغو مكانا جرا حانا jireenya addunyaa ittiin namni wal fixu kana jireenya addunyaa ittiin namni wal jibbu jireenya addunyaa ittiin namni diin irraa garagalu jireenya addunyaa sababa isiitiif jecha diin irraa garagalu kuni hanguma nama soo karaa deemu karaa muka jala wayii goree ka'eeti ishoo hora baafa ka'eeti jechuudha jireenya addunyaa hanguma kana wal aakhiratu khayrun ammoo aatu caalaadha liman ittaqaa nama rabbi sodaatuufi ولا تظلمون أمو يمين أمتن فتيلا هنگا قولو لكلي تمراتوكو أما قولا إجا تمراتوكو وتوكو جي كيسان إبراهيم مين أمتن مججو أينما تكونوا بكو متاتن التوتااتي جي لولا بكتشون أما إسان ما سلا لولا إمال لولا يو لولا لفرانو في تكافرتوني نتنمتي قولا يورا نندونا متي دو أجدا قوسنا جيسو دي سوني sinolchu jechuudha. Kanaaf rabbiin itti aansee maal jedhee aynamaa takuunu bakkuma taataneettuu ta'aatii yudrikumul mawt duuti isinumatti dhaqqaba. Walaw kuntum osuma taatanillee haala taatatanittillee fi buruujin mushayyada fooqii ol fuudhamtuu taate keessattillee osuma taatane duuti isinumatti dhaqqaba. Osoo kan du'arraa kan hafu ta'ee Firaunaa warra jajjaba akkasii jara qaaruun kan qolfii mana isaa qofa namni 40 baatu mee ilaali kan akkasii sana maal guyyuma tokkicha rabbiin dachii isaan kute Firaunaas akkasii sana hoo bishaanuma xiqqootu garraqe jechuudha subhaanallah wa in tusibhum hasanatun yoo isaan tuqxe gaariin yaquuluu ni jedhan haadhihi min indillaahi isiin kuni min indillaahi rabbi biraahi jedhan darajaa nuti qabaachuudhaaf rabbiin nuuf tahee jedhan yoo hamtuu ka gaarii wahii isaan tuyte jechuun yoo gaarii wahii qunnaman yoo gaariin ni'maan adda addaa isaaniif tahee maal jedhan haadhihi min indillaahi barboo nuti darajaa rabbii kootu na jaallata waan akkasii kana godhu an darajaa rabbii qiraa qaba rabbi biraahin mindaa wahii qaba kanaaf rabbi naa godhu akka hojjechuuti akkas jedhan munaafiqtoon wa in tusibhum sayyi'atun yooniif immoo hamtuun isaan tuqxe cabinsi wayii yoo kaate isaan tuqxe yaquulu ni jedha haadhihi min indika yaaboo kuni sibiraahi sababaa keetiifi jedhan munee yahudaatu maal jedhan rasuul alayhi salaatu wasallam madiinatti godaanu waytaminaan isaanii irrate maal jedhan eega sahaabaan rasuulli Muhammadii fi sahaabaan nurra dhuftanii eeguma gurbaan kun sahaabaan kun dhufe minaan keenyallee irrachuu horuun keenyallee akaakiltiin keenya irrachuu eegale jedhan maaliif rasuulaan hoddatan sahaabota isaatiin hoddatan jechuun kun hin ta'u qul jedhi yaa nabi Muhammad kullun cuftinu gaariis ta'uu hamtus ta'uu min indillaa rabbuma biraahi jedhiini فما لهؤلاء القوم معلومة أمتك ناف سبته لا يكادون كان النهان يفقهون بيكود أو كان النهان حديثا وان قرأن كان وان اتهام مكانا منافقون وان اتهام مكانا معلومة في النهان أمنكم بيكود فما لهؤلاء القوم يا أبو معلومة سبته أمتك ناف
لا يكادون كان إنها أن يفقهون بيكودا حديثا وان قرأ مكانا وان التيم مكانا بيكودا مالي في إنها أن يابو أمرين هندينو رب ما واني دبر هندينو قدران دبر هنجدميهم مكانا بيكو مالي في إنها أن جدان ما أصابك من حسنة غارير را واني ستوك فمن الله رب مرة وما أصابك من سيئة أمو هم ترى واني ستوك فمن نفسك ثم براي لب مكراي سببا أتي بدي هجتشوتين أما آياني براهن دينو رب مر براي كن مو همتون مو لب مكراي جتون إني درا حقيقتي همتوني في برغارينيس أنيو براي رب براي لكن مو سببا دافو سببا داف سمتو هجت فبما كسبت أيديكم وان harki keessan carraaqteen rabbiin isin qaba jedhe ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأرسلناك يا نبي محمد سيرجن للناس علما نماتيف نما جفافو رسول هالتاتين إرجما هالتاتين نما هن دافو سيرجن وكفى بالله رب جهاد شهيدا رجاته داف ربينو جهاد هجدا أنا كان قرآن كنيا كان مدبته قرآن نمي ثم حاسا ولا نمي أجائب قرآن ني يروهم دهو أما يا هل كان في بيا يروهم دهو وما إلمنا ما هو جدوان قبو يا كيامت وما حرس بؤي وما كنيا هاسا آروه كاتا نما خيري هجتي جنة سين ربنا هاتايسو ورموهم ترافقاتي أكسم عذاب الرحقات ربنا هاتايسو صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين